Godina Baalee Ba'aa magaalaa Gin'iritti manni barumsaa Urjii Gin'ir ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyiif deeggarsa akaakuu garaagaraa qarshii 600 fi 50 taasise. Magaalaa Gin'iritti mana barumsaa dhuunfaa kan ta'e manni barumsaa Urjii Gin'ir maqaa waldaa tola ooltummaa gaaddisa boruutiin ayyaana sooma Ramadaanaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota ta'an 680f deeggarsa zayita nyaataa daakuu fi maallaqaa taasisee jira. Namoonni harka qalleeyyii deeggarsi taasifameef yaada kennaniin deeggarsa namoomaa isaaniif taasifametti kan gammadan ta'uu ibsanii dhaabbata isaan yaadachuun deeggarsa taasise kana galateeffataniiru. Rakkinna keessa kana laalee hiyyeessa kana soqee miskiina adda sallafsiisee ka ija hin qabne adda godhee ka miila hin qabne adda godhee kan ka qaama nagaa adda godhee ka qaama miidhamaa adda nagaa godheetiin qooduun kunuyyuu fataraa tokko jedhaan fataraa guddaadha. Wanni kun ammoo iyyuu baxaamiti garaa nama nyaata wallahi iida hoggaa har'aatiin illee sinaa eegu. Itti gammannaa nu milkaa hoggaa guutuu urmii dheeraa nu jiraadha jennaan hadha gammannee zayitii bitatu fiyyaannu duqeetii bitatu fiyyaannu itti gammannee jirra ji'a Ramadaanaa kana keessatti ammootuyyuu hiyyeessa kana qabatachuu hin dandeenye haadha nu gammachiisanii jiranii. Gammachuu guddaan natti dhagama qaama miidhamaa haala gammachuutiin kanaan durallee nu gargaaraa turanii ammallee haala nagayaatiin gammachuudhaan dursanii akka miidhamaatiin nama qaama miidhamaa qaroo hin qabne dursanii kennanii fi nama miila hin qabne dursanii kennanii fi dubartoota qaama miidhamtoota ta'an dursanii kennanii fi gammachuun haala dansaadhaan gammachuun haa galatoomanii fayyaa nu haa ta'anii kanaan durallee akkanumatti nu gargaaraa turan haa galatooman fayyaa haa ta'an. Amma ganzaba nu kennanii haala malee bakka gammachuun nutti dhaga'ama haala malee das nu jedhee kun maallaqa fudhannee yaa'utti jirra. Hojii gaggeessaan mana barumsaa Urjii Gin'ir obbo Abdullaziz Ahmed manni barumsaa isaanii hojii baruu fi barsiisuun cinaatti hojii tajaajila lammummaa keessatti hirmaachuuf kan dhaabbate maqaa waldaa gaaddisa boruutiin namoota harka qalleeyyii 680 ta'aniif deeggarsa daakuu zayita nyaataa fi maallaqa qarshii 600 fi 50 olitti tilmaamamuun taasisuu ibsaniiru. Guyyaa har'aa akkuma beekamu waldaan gaaddisa boruu namoota 680 fi harcee kiiloo 10 fi zayitii leetira 3 namoota tokko isaaniitiin kennee jira jechuudha. Maqaa mana barnootaatiin kan dhaabbate waldaan kun jechuudha. Kantiibaan magaalaa Gin'ir obbo Usmaan Bakar bakka deeggarsi uummataaf taasifamu kanatti argamuun yaada kennaniin manni barumsaa Urjii Gin'ir maqaa dhaabbata tola ooltummaa gaaddisa boruutiin harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota yaadachuun deeggarsa kana taasisuun waan jajjabeeffamu ta'uu ibsuun dhaabbileen garaagaraas harka qalleeyyiif deeggarsa akka godhan waamicha dhiyeessaniiru. Kan qabu kan qabne nyaachisee obaasee karaa sanii yoo deemne jaalalli kennas tokkummaan kennas cima waan ta'eef kanaaf dhaabbatarra waan kana godhan nullee waan muuxannoo gaarii fudhanne jechuudha. Akka bulchiinsa magaalaa keenyatti galataa fi kabaja guddaa isaaniif qabnu isaanii dabarsina. Kanaaf warroonni biroos akkuma dhaabbata kana uummata keenya cinaa akka dhaabbataniif carraa kanaan dhaamuu barbaada. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Baalee Bahaati.